Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanalii Oromoo System App hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin akka qabu jecha har'a aappii ajaa'ibaa takka wal isin barsiisaa. Aappiin tana aappii baay'ee namatti tolu takka. Aappiin tuni aappii tan itti fayyadamisiitii fi akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisaa. Na waliin turaa isiniin jedha. bifa jumlaatiitiin bilbila keessan suuraa isaatirraa akkuma isinitti agarsiisaa jiru akkuma iskiriin irratti argaa jirtan suuraa isaa jumlaatii fakkaatee isiniif mul'ata jechuudha. Aappii tana itti fayyadama isaa isinitti agarsiisaa. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii mallattoo notification all kan jedhu irra kaadhaatiin hordofaa isiniin jedha. Like share godhaatii hiriyootan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Magal barumsaa kallattii maan isin dabarsaa. Na waliin tura. Amma gara barumsaa seenneetiin jirra. Sirnaan na hordofa. Aappiin isii tana aappii tana keessanii seentanii akkaataa itti buufattan dhumarra isinitti agarsiisa. Amma itti fayyadama isii isinitti haa agarsiisu. Aappiin isii tana boca hedduu qaba waan ta'eef isin yoo barbaadan boca feetan irra kaachuu ni dandeessu. Ani kana tokko keessaa filadhee isinitti agarsiisume. Isa kana filadhee isinitti agarsiisu kan filatan gubbaa yoo isin cukaaftan maqaa isin gaafata. Neemiyuu kan jedhu isin baafsa. Anamame waanuma tokko haa jedhuuni. Qubee takkallee yoo gootan rakkoo qabu isin waa baasaa jechuudha. Akkaataa isin geessaa jechuudha. Sanaan booda akkatti bifa barbaadan irra kaattuu jechuudha. Boca barbaadan irra kaachuu dandeessu jechuudha. Ani kanarra kaadhee isinitti agarsiisu. Isin kan filattan irra kan barbaadan irra kaattuu jechuudha. Sanaan booda akkatti irra kaachuu barbaadan san erga filattanii booda maal gootanii jala kana mallattoon tun ni jirti. Isii gubbaa ni cukaaftu. Isii gubbaa akkatti erga cukaaftaniin booda maal gootanii akkatti tokko farratti kan argamu ispiidii isii jijjiiruu fi ispiidiin isii akka dafeetiin ifaatiin dhaamu goosifuusuu kun immoo saayizii isii gurgurdifnee xixiqqeessuu yoo barbaanne kan akka asirratti ni dhiiftanii keessatti toliif kana lamaan ammootu dhuma irra geessitu jechuudha. Maaliif roga isaa hunda wal qixxaateetiin akka nuuf bahuufi jechuudha. Kan akkatti erga kana gootaniin booda maal gootanii kireet kan jettu gubbaa olii kana ni jirti. Kireet jettanii fatuuta erga tuuxaniin booda maal gootu kan amma tolchitanii keessa baatan kanarra ni tuuxu jechuudha. Sanaan booda isa hedduu irratti argatan kana enable kan jedhu kana isa gubbaa isa tokkoof ni cukaaftu. Akkuma argitan irratti galee jira jechuudha. Yoo inni isiniif hin baane immoo maal gootanii jala gadii kana siitingii ni jirti. Mallattoon siitingii takka ni jirti. Isii gubbaa ni cukaaftu. Sanaan booda gubbaa olii kana yoo kun akkatti of ta'eetiin kan isin eegu taate on gootu jechuudha. Akkuma argitan gubbaa olii kanaan irratti galeetiin jira jechuudha. Amma keessaa baatanii waan barbaadan fayyadamtoonni akkuma argitan ufumaan hojjetaa jechuudha. Kun waan barbaadan keessa seentanii fayyadamuu dandeettanii akkuma argitan namatti tolaa jechuudha. Bilbila keenya irratti akkatti galchine irraa nuuf hojjetaa jechuudha. Amma akkaataa itti buufattan isinitti agarsiisu. Kallattii maan pilaastoorii keessanii galtu. Pilaastoorii keessan keessa akkatti erga galtaniin booda maal gootanii barreeffama gara galjalaatiin isiniif kaa'eetiin jira. Irraa fudhatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Irratti erga barreessitaniin booda akkatti sarchii gootu. Akkatti isiniif baasaa jechuudha. Akkuma argitan isiniif baaseetiin jira. Erga akkatti isiniif baasee booda appilikeeshinii cisa kana appilikeeshinii akkuma argitan nama hedduutu buufatee itti fayyadamaa jira. Isinillee buufatee itti fayyadamaa isiniin jedha. Akka isinitti tole abdii guddaa qaba. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Yoo irraa dhaabuu barbaadan ammootu dhiifamaan irraanfadhe irraa dhaabuu barbaadan gubbamarraa gadi harkiftanii maal gootanii akkatti gadi harkiftanii stooppitan jettan tuuxanii irraa dhaabduu jechuudha. Nagaa naa turaa isiniin jedha. Turtii gaarii.